Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni Afrikaa Samsing nagaa keessanii nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isin qaqqabu. Tolee kun barnoota teekinooloojii afaan Oromootiin Afrikaa Samsing irraa isin qaqqabudha. Barnoota keenya kan har'aa keessatti peejii Facebook keenya akkamitti piroofaayilii isaa jijjiirannaa kan jedhudha jechuudha. Tolee peejii Facebook keenya piroofaayilii isaa jijjiirachuudhaaf kiroomii keenya argallee karaa salphaadhaan jijjiirachuu dandeenya. Egaa hordoftoonni keenya jechuudha barumsa kana kan qopheessan jechuudha. Namoonni beektaniyyuu warroonni hin beekneef ammoo barnoota ta'a jedhee kan ani qopheessedha jechuudha. Kanaaf viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik godha. Akkasuma jechuudha hiriyoottan keessan kan hafaniifis qoodaa isiniin jedha. Kanneen gama chaanaal Afrikaa Samsingii haaraa ibsan yoo jiraattan ammoo chaanaal Afrikaa Samsingii sabskiraayib godhuun barnoota keenya akka hordoftanii irraa fayyadamtan isin hubachiisa jechuudha. Tolee gamanumaan gama barnootaatti isin dabarsa. Peejii Facebook keenya jijjiirachuudhaaf maal goona? Gara Google Chromeitiin deemnee ilaalla. Google Chrome keessan ni filattu jechuudha. Sana booda maal gootu jechuudha? Iddoo kanarratti Google Chrome keessan erga haala kanatti irra galtanii booda maal gootu? As gubbaa kanarratti jechuudha. Tuttuqaa sadaan kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda desktop site gootu. Sana booda iddoo kanarratti facebook.com jettanii barreessitu jechuudha. Okay, facebook.com jettanii haala kanatti ni barreessitu. Sana booda Facebook irratti al tokkoof facebook.com jettanii eega barreessanii booda sarchi gootu jechuudha. Tolee haala kanatti Facebook keessan irra isin galcha jechuudha. Warroonni loogiin hin godhin jechuudha. Loogiin akka gootan isin hubachiifna jechuudha yookiin ammoo akkaawuntii fi iimeelaa fi paaswoordii keessan itti guuttanii seenuudha qabdu jechuudha. Sana booda erga haala kanatti seentanii iddoo kanarratti peejii keessantu ni dhufa. Gubbaa kanarratti jechuudha maqaa feesbuukaatii irra siquudhaan ammoo peejii feesbuuk keessanii ni argattu jechuudha. Sana booda iddoo peejii kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu jechuudha. Tolee egaa hordoftan keenya jechuudha. Sana booda haala kanatti isiniif baha jechuudha. Iddoo kanarratti yoo kilik gootan piroofaayilii keessan kan fuulduraa kana jijjiirachuu dandeettu jechuudha. Iddoo kanarratti kilik godhuudhaan piroofaayilii keessan kan fuulduraa kana ni jijjiirattu. Kan baakgiraawundii kana jijjiirachuudhaaf ammoo maal gootu? Iddoo kaameraa tana jechuudha. Iddoo kaameraa xiqqoo tana al tokkoof asirratti kilik ni gootu jechuudha. Asirratti karaa lama waa lamaan jijjiirachuu dandeettanii. Viidiyoos asirratti viidiyoo baakgiraawundii isaa baakgiraawundii piroofaayilii keessan kan peejii jechuudha. Peejii Facebook keessanii irratti viidiyoo hidhachuu dandeettu jechuudha. Duuba isaa irratti durarra jechuudha. Kana suuraa asitti hidhachuu dandeettu akka iddoon kunis isinitti mul'atutti jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanarratti akkuma isin agartan mallattoo kaameraatii fi viidiyootti jira. Sana booda jechuudha mallattoo kanarratti jijjiirachuudhaaf al tokkoof ni cuqaaftu. Isin kana keessaa upload footoo iddoo kanatti al tokkoof kilik godhuudhaan suuraa barbaadan gara Facebook yookiin ammoo filattanii jechuudha jijjiirachuu ni dandeessu jechuudha. Deemtanii filattanii jijjiirachuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf upload footoo nama kan iddoo kana jechuudha kan iddoo qalamaa kanarratti yoo kilik godhe an jijjiirachuu hin barbaanne jechuudha isinitti agarsiisuu fi sana booda jechuudha asirrattis kilik gootanii jijjiirachuu dandeettu. Akkuma beektan jechuudha Facebook keessanirra yookaan immoo peejii Facebook keessanirratti gara hedduu jechuudha suuraa hedduu duubarraan baakgiraawundi isaa kaa'uu dandeettu jechuudha. Kanaaf jechuudha sana booda maal gootu? Upload gootu jechuudha. Sana booda jechuudha gara gaalarii keessanii haala kanatti isin galcha. Tolee erga gara gaalarii keessanii haala kanatti isin galchee booda maal gootu? Suuraa barbaadan jechuudha irra kaawwachuu dandeessu jechuudha. Egaa suuraa barbaadan irra kaawwachuu dandeettu. Fakkeenyaaf suuraa kan isinitti agarsiisuuf
irra haa kaa'adhu. Al tokko ofirratti kilik gootu sana booda maal gootu dangootu jechuudha. Tole akkuma isin agartan jechuudha. Iddoo kanarratti guutamaa jira jechuudha. Akkuma iddoo kanarratti guutamee jiru kun haala kanatti amma iddoo kanarratti guutame sana booda erga iddoo sanarratti guutame booda maal gootu asirratti gabbuudhaan seef gootu. Tole sana eegnu akkuma isin agartan kun jijjiiramutti jira jechuudha. Sana booda isteeppii tanarra yoo achi siqtanii ilaaltan kun akkuma isin agartan kabarri isaas jijjiiramee jira jechuudha. Gama lachiinuu jijjiiramee jira jechuudha. Tole egaa hordoftan keenya jechuudha. Haala kanatti peejii feesbuuk keessanii jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf haala kanatti ilaaltanii akka jijjiirattan isin hubachiisa. Tole barnoonni keenyas kan har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti nagaatti.